Ana rama boqqolloo jala abbabeetu ana rama boqqolloo jala. Dhuftee maa bittim nagoota gara abbabeetu dhuftee maa bittim nagoota gara. Oote jabbiin uutule yoo kiyya taatee tole. Maal jettan? Ishibboo. Mustafaa amantee maayikii kana jijjiirii jedhe. Aleksii ilmi taayyee maayikiin si haaraadhaa naan jette. ዛሬ 10 ዓመት ነው ማይክ የምጠቀመው ጋይስ። ማልታተኒ አልታተኒ የምትገኝ ዱጋረቢ ማይኪ ከነ አሌክሲ መታኒ ሲቱ አርጊቴቲ ናኪን እና ነንዲዴ ፍለደ ወጋ ሰዲሞ አፉር ዱራ ጋፈን ብየ ገሉ ማይኪን ኩኒ ማይኪ ከሰኒቲን ፈካን ኛቴን አርጊኔ ፊ ሰሬን ሶ ግደ ተርካንፈቲ አከበር ባደ ተው ደንዳ ባይዘ ማይኪን ኩን ከሲን አኒ ቤካ ሙዲ ጮሮቡ ፊ ነከነ ቀበደ ማለ ማይኪን ኩን ፌቱ ገመዴ አስራ ሰካቴ ኦኬ አስራ ከወቴ ሎክ አስራ ከወቴ እስከሰኒ ካአተሙ አስራን ፍዴ ከነቲ ካአታ ከነስ ተው ደንዳ ተኮ ጀዲ ቀበዱ ያላ ማይኪ ብራተ ጥቃ ጀተኒስ ኩናን ማይኪ ከነስ ኩኒስ ማይኪ ኪያ ኦኬ ኩኒስ ማይኪ ኪያ ኩኒስ ማይኪ ኪያዳ ነንቀባው እንደዮቹ ኦኬ እንደዩ እንጅራ ሁንዲኑ እንጅራ sana qofa miti maayikii taarik kun hundi maayikii dha baay'ee ila wallahi maayikii waayanu maayikii fi maali wal qabatan kun baay'een isaa jiru maayikii wan durii faafatu keessa jiran inni wanti tokkoon sinitti himu maayikii bara 2015 moo 16 fayyadamaa ture sinitti agarsiisuan wallahi la maayikii kana jechuudha argitanii maayikii kana amma yawwanaa hin hojjeta maayikiin kun olaanaa amma yoonaan hojjeta meetira 10 10 meetir no wallahi maayikii biraa qaba konkolaataa keessaallee maayikii meeqaataman qaban beekaateen okay inni biraa maayikii kana kan adda isa godhu maayikiin kun maayikii piraankiiti okay pirankii kan itti hojjetamu kiiloomeetira tokkorra kaameraan kan kee kiiloomeetira tokkorra jiraate sagalee haay kwaalitii dhuma kana fudhata jechuudha okay amma fakkeenyaaf isa kanatu ta'ee osooniin ka'ee akkasitti deemeen nan xiqqoo biraa fagaadhu amma lala mana keessan jira okay yeroo kana maal ta'eera addaan citeera jechuudha silaa asumaan iyyuu buna kiyya fudhadhee dhufa gaayis silaa amma maayikiiwwan kaan ta'anii achumaan addaan citu jechuudha kun immoo kiiloomeetira tokko irratti haga kiiloomeetira tokko sagalee kan kee kwaalitiidhaan si waraabuu danda'a jechuudha okay kun buna fudhadhee tan dhufe kun irra kaa'ama kanaaf advaanteejii guddaa qaba jechuudha maayikiin kun maayikiin guddaan akkas kiiloomeetira tokko haga kiiloomeetira tokko irratti fakkeenyaaf kaameraan kan kee as jiraate yoo barbaaddes as dhoksitee deemte kana qofa qabattee ati nama tokko wajjin bakkee sana deemtee wajjin kan dubbattu yoo ta'e yookaan immoo zoom gootee kan kaameraa piraank adda addaa hojjettu yoo ta'e so beest jechuudha inni biraa kan inni lammaffaan isa dhugaati yeroon viidiyoo waraabu'anii maayikiiwwan kana yeroon waraabu isa kanaanis ta'ee so kan biraa baay'ee kunoo kunis hin jira mitiire altaatanii ijoollee kunis hin jira kunoo ilaala okay annan qaba hundayyuu ani muudii keessan corrobuuf okay inna so waa'ee teknoo kana natti nimtanu maalin taaseetanii waraabaa deemeetan yeroon waraabu ka'ee fakkeenyaaf amma barriin kiyya namni barrii rukuta so warra kana yoo ta'e okay lafuma kaa'ee deemuu kooti yoon fudhee dhaqeessi hin hojjetu waan ta'eef isa kana fudhadheetan deema maal jettanii nagaadha miti maal siinii fudhadheen faa qoyyaachumaan jedhaatan itti deemaami okay on barbaade kiisii kaadhee jechuudha so namtichi sun wanti namtichi sun dubbatu wayna fayyaduu danda'an beekamu kaa na wayna fayyaduu danda'a waynatti zaatu dhufe ta'a natti maal zaatti mitiiti anyways guys kana asumatti addaana kunnu akkasii quba qabaadhaa maayikii baay'ee qabaati waan tokkitti isinitti himachumarraan lawuzii kana argitanii kee lawuzii kana jechuudha lawuziin kun biyyaa dhufe birrii 50 bite seenaa qaba seenaa isaan isinitti himashi wallahi uniqueness akka mucaa sanarraa boolee Mikaayiliidhaan bitee
hin hiikne akkuma kanatti jira. An lawuziin fayyadamu waan ta'eef. Garuu maaliif an bite lawuzii kana? Baay'ee garaa na nyaate. Guyyaa baay'ee boolee kana deemnee achi laaqana nyaannee jumaa kan keenya bitannee ijoollee wajjin deebinee yeroo baay'ee jechuudha. So guyyaa kana garuu guyyaa deemsa koo borumtumuun deema jedhee tanii waan ta'eef namaanis kontaaktii gochuu hin barbaanne. Buna buufachaa jira isinitti agarsiisu. Namaanis kontaaktii gochuu hin barbaanne. Okay? Namaanis kontaaktii gochuu hin barbaanne deemee booleedha nyaata nyaadhee kophaadhuma kiyya caatii bitadhee raayidii qabadhee tanii karaa raayidii qabadheen gara hoteela kiyyaa deemuudhaafani. San booda ijoolleenii lawuzii gurguranuu dhufani. Mucaan raayidii sana oofaa jiru ijoolleedhuma keenya afaan Amaariffaa dubbatti malee sobdee. Wallaahi ijoolleedhuma keenya nan beeka akkasumatti bakka. Mucaan durbaan tokko dhuftee ani dudduubbeen taa'aa jira. Inni shufeeriidha. Lawuziin barbaaddu jette akka nuti caatii bitanne argiteetti waan ta'eef warra achii gurguran. Bismillah. Harkaa fuudhee lammansaa harkaa fuudhee birii meeqa jedhee sitti birnoo jedheeni 50 birnoo jette. Wallaahi laaziim ani haga wanaatti gurra kiyya kana keessaa iyyaa jira akkanitti hifate. Hiji gasii na jedhu akka kanatti intini kan lafatti gadi darbate. Akkuma akkanatti qabee rakkaa jira akka gadi darbate. Hiji gasii 30 birraa dalemde 50 birraa hiji bakka jechuun. Ilmi namaa tokko bifa kana namni sammuu qabu akka kanatti nama disrespectii akka kanatti nama haamilee namaa damage hin godhu. Hiji gasii hiji 30 birraa dalemde hiji deeni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahi laazim ana bakkuma hin jiru wallaaleen. Jechuun jecha intini akkasii kana almost an dhagayeetu hin beekachuu hin danda'an. Waggaa 17 ergan bahee. Okay, laalaa gaati jecha kana durallee jiraachuu danda'a wanni kun miti waggaa 17 booda jecha akkasii dhaga'uun kun anaaf du'ayyuu wallahi. Amma gurbaa kana wajjin nama immoo kaayyoo qabuudhaan. Amma gurbaa kana wajjinis waliin lolaa. Sanuu bordeemuu deemaami. Ilolu maafan tikkeetta kiyyas gubaa jedhee raayidicha keessaas gadi bu'eetan mucaarraa birrii 50 siin jetteen lawuziin hin fayyadamne lawuzii kana bitadhee waan rabbinatti beekus harka keessa kaa'ee fi adda irraa ba'ee jechuudha. So ani waan tokkon jedhaan warri kolkolleen qaba jettanii makiinaan qaba jettanii huccuu kiyya qulqulluudha jettanii ijoollee haadhayyeessaa barachuu dadhabdee maatii barsiisuuf jecha lawuzii, sukkaara, maastikaa wantoota adda addaa sooftii zoortee gurgurtu irratti waan akkasii godhaa ooltanu rabbiin waan isin bira kaa'e isin biraa haa fudhatu. Kennaa isaa isin biraa haa fudhatu. Wallaahi laazim. Wanti isin matsaaddaqxanii wanni isin of tuultan tokko ittiin hin jiru. Waanuma rabbi isinii kenneedha. Okay? An baay'ee na gubaan. Wallaahi wantoonni akkasii anama waan ijoolleen gootu kana hundayyuu godheera ijoollee. Anis akkuma umurii majaraa kanan umurii waggaa 12-13 chaalenjii kana keessa dabarseera. Haaraa ta'eefi miti biyya alaatii fi haaraa natti ta'e namni akkamitti namni lawuzii gurgura jechuu barbaadee miti. Anis gurgure waa hunda godheera. Okay? Wanti hin goone hin jiru. Garuu miskiinota akka kanaan turre. Miskiin akka ijoollee kanaa mucaan kun amma akka kanatti ciigaamtee kanatti uffatamte. Maaliif akkas naan jettan jenneeniin fudhatteetuma deemte. Ani garuu akkasin turre. Hojuma akkasii hojjedhaa akkasin turre wallaahi. Billaa isaa gana ga'u isaan baadhadhe deemaan. Wallaahi ijoolleen na beekan warri na beekan. Billaa isaa gana ga'u isaan baadhee deema. Biyyatti jechuudha. Nam tokko jedhee jedhaadhaan billaa kool fudheeraan. Wallaahi amma rabbi akkana tiin godhe kana miti. Daa'ima gootiin. Billaa kiyyaa takka asii natti hin tiniin jettu. Aga maaliif sana aganan taaneen angabaa tokko guutuu dhaabeeraan wallaahi billahi gaafadhaa warra caaraa xayyikuut gachii gaafadhaa wallaahi billahi namni gachiidha jechuudha wallaahi laazim
abbaa maqaa isaanii hin dhabu abbaa ekelee jennaan jechuudha. Wallahi karaatu jalaa dabama. Baay'ee sabee kuma lamaati milineemii gaafa yeroo milineemii akkuma kana gachiinumatti bakkuma dhaladhatti jechuudha. Na arrabsanii achitti wallollee na dhiitanii na kuffisanii bakka gutuun inni midhaan bitaa jiruuti. Alangaana fudhatanii bakka dheetan dhiisee jechuun miizana kan koo fudhadhee manatti deebi'ee gabaa keessaa dhaqee barbaree fudheen ijatti naqeen. Wallahi bakka fincaanii keessa nu gangalachiise bakka fincaanitti fincaamu tu jira mana awwal jennaan. Wallahi achitti hin gangalachiisiyan. Utuun gangalachiisaa jiru obboleessi kan koo dhufe kaamiluun. Innaa soo kacaaraas maa jechuun barbaade intinummaa kiyee maa jiru. Akka kana miskiina miti jechuudhaan. Amma warri miskiina jechuudha baay'een isaanii. Isatu na gube malee haarana ta'e miti. Tokkoffaa bifa kanaan akkana gochuun sirrii miti. Wanti dabale akka biyyaatti dabalee akka addunyaatti dabalee bifa kanaan disrespect nama gochuun aamilee namaa cabsuun sirrii miti nama cabsina bakka. Wallahi aan lawuzii fayyadamu kunoo. Na arda shaantaa kana baneetan keessaa argisiisu jechuu barbaadeetaniif. Erguman immoo viidiyoo kana waraabuu jalqabee immoo ammas maaltu na mudate seetanii obboleettiin turiin kan kooti mana bunaa qabdi. Buna gurgurtii mana daabbootu jira. Ganamni mana daabboo qabu immoo lawuzii sina kaa'amitire obboleessi kan koo immoo promooshinii ta'aa jira gaayis wanti kun. Obboleessi kan koo immoo suuqii qaba. Kanaafiyyuu lawuziin achitti kaa'ame suuqiitti gurgurama. So mana shaayee sanatti sin gurgurama jechuudha mana bunaa sanatti sin gurgurama. Amma ganama suubiidha guyyaa tokko. Bulaan kun nama lama sadii ta'anii hojjetu. Ijoolleen biraa sin jechuudha. Buna shaayee ganama qursii sin hojjetu laaqana sin hojjetu waan akkasii kan hojjetu. Akka jireenyuma ofumaa carcaranii jiraachuu jechuudha. Obboleettiin kan koo sin hangaftii jechuudha. Sin hangaftii isin buna geessite natti fakkaata. Ani immoo taa'ee buna dhugaa jira. Achi booda tokko dhufee lawuziin birrii meeqaa jedhe. Birrii 20 bitataa ture kana dura natti fakkaata. Mishiinii obbolaa kan kootiyyuu miti isiin mana kan keenya isiin obboleettii kan koo gargaartu hojjettu birrii 25 jette. Ani ammoo na laalaa jira akkanuma na laalaa jira mucaan kun isa sana moo mucaa jiraasa biyya alaa jiru sana moo isa miti jedhaa jira natti fakkaata. Gaafa biyya alaa kana gaafa galtu girmaa mogosii kana qabda. Nasi qal'inoo guys. Achi na laalaa jira wallahi na achumaani calluman jedhanis. Birrii 25 jennaan namumti dabalee jennaan dabaltanii isinis. Maala birrii 20 irraan isin dabaltanuufiif namumti dabalee jennaan abbaana kilee dabalee jennaan dabaltanii jedhee. Namichatti kanatti ka'ee deebisu. Namni dabalee naan jarri maaliif hin daballe jedhu dhiisi. Jarru yoo hoggaamee akkuma kanatti jiraataa jiru atu maaltu si qellaasiise naan jetti keessa kan koo. Buna kan koo shaat godhee akka namaa dhaqee dhugu jechuudha. Siistariin dhufte gachoon. Siistariin dhufne. Tuba siistariin dhufne namichatti gaafadhe. Akkuma kana namni hundinuu akkuma kana si difataan jedhaniin. Akkuma kana jedhaa namni yeroo siin qodaatti himtanuu jennaan. Mubaarikaatiin jirreedhaaf akkana jedhee malee jette. Deemasi jette silaa duuka buuteetti naan jette. Alhamdulillah. Bakka. Kana kursii kana zariin kan keenya bakka. Gosti keenya kana. Wallahi billahi. Aaraan galfadhe. Dhukkubsadhaan deebi'aa ture silaa. Eegan namni qodaan dabala akkuma kana namni hundinuu waan hin jedhamutu naan jettee ta'ee nan gubadhan ture. Garuu mubaarikaatas hin jirreedhaaf malee silaa duuka buuteetti sinaan jettu aaraan galfadhe bakka. Nam tokko akkamittuu wanti waa'ee ofirraa dhiibuu danda'u. Amma mucattiin suni isiin boolee Mikaayilitti akka kana gurbaan sun akka kanatti haamilee si cabse sun utuu isinitti deebiste nan gubdu bara. Bakkee ka gazaa utuu isin jetteeni nan gubdu bakka mucaan sun. Sababaa isiin cal jetteefan kaayyuu akkamii qabaatteetu. Kaayyuu akkamii tarkaa isii qaba. Haadhatu beelee mana jira moo ofiif tarii barumsa barachaa jirti moo jechuun hin jiraame. Wallaahi kan manna dhufe baqqaan kaayyuma maaliiti. Ani gurbaa silaa hudha qabadde achitti wal tumnu kaayyoodha. Kaayyoo bucuu tokko. Maali? Tikkeetta kiyya birrii yuuroo 708 hin gubuudha. Wanti biraa wanti natti dhufu tokko iyyuu hin jiru. Nan dhahaa deemnaa hin hidhamna sa'aatii 24 hidhamnee xayyaqaalee hin noxaalleen. Haa tokko rakkoon qabu. Garuu
akka kaayyoo guddaatti kan inni ilaalayyumaa inni tikkeetta kiyya maaliif hin gubaadha. So isiin immoo akka kana arrabsamtee maaltu itti jira? Maaltu harkaa isii qaba? Kanaa garaana nyaate jechuudha. So wannoonni akkasii biyya keessatti baay'eedha. Ijoollee nuti hadhaa cal jenneetuma yeroo jarri wantoota adda addaa zoorsanu arginu kuni calluma jedhee miti. Ani wallaahi namoota baay'ee gaafadhe. Tokko waggaa 14 naan jettee naan jedhe dhiira inni waggaa 14 naan jedhee. So barumsa kutaa tokko barannee sooftii sigaaraa akkuma kana wantoota akaayii wantoota adda addaa kana zoorsisaa. Ijoollee bareedduu umriin isaa akka xiqqoo ta'e bareetan gaafadhe. Umriin kee meeqa? Waggaa 14 bakka baadiyyaarraa akka dhufe naaf hime. Adaraa baradhuun jedheeniin. Wallaahi bilbila isaas maal isaas bilbila koo kenneefi. Bilbila ni dhaqee bakka addaa yeroo adda addaatti sooftii gurguru harkaa fudhee maal jedheetan nuuf mucaasan. Achi bakka wanni dhugaadhumatti deebi'ee nan gargaara bakka daftara isaa maal isaa waan tokko jedheetan. Barumsa malee jiraachuun dandeessu baradhuu jennaan ammayyuu na rakkisaa jira jedhe. Warri sooftii biraa fudhadhu, maastikaa biraa fudhadhu, waan adda addaa biraa fudhadhu galmeessanii sooftii 10 maastikaan agasii agana jedhanii barreessanii naa kennu jedhe. Ani immoo barreessuu sana walitti dubbisee walitti hidhuu isaas hin beeku jedhe. Gana hiriyoota kan koo bira fudhee dhaqeetan jarri walitti naa hidhaanii birrii isaa gara birriitti immoo naa jijjiiranii natti mayeennaan afaaniin dhufeetti maanaan jedhe. Kanatu guutee jira jechuudha. Intababaa inni biyyaa ba'eef immoo gaafa dhageessanu baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Rakkoo maatii walitti wallaahi bakka istirii nama ijoollee waggaa 14 hin taane nama guddaa tokko nama istirii kasii dhagaaru natti fakkaate jechuudha. Maatii walitti buhuu atakaaroo maatii gidduutti uumame maatii akka maatiin isii wal lolchiisanii achi booddee bakka anjiraamii istirii waan wal xaxaa tokko. Bakka waan jiraachuu akka hin dandeenyetti dhufee akka biyyaa ba'e natti hime mucaan kuni. So kanaaf calluma jettaniitu maamilee cabsaa hin oolinaa. Adaba godhadhaa. Wanni isin hadha qabdan kun hin deema. Wallaahi isinirraa fudhata waan tokkollee jechuudha. Kanaaf namoota karaarra fiffiiganii jireenya jiraa jijjiiruuf asii achi fiiganuu dhiisaa. Dandeessan irraa bitaa dadhabdan immoo jabaadhu jedha yookaan calluma jedha malee bifa kanaan akka kanatti disrespect gochuun akka kanatti ciiga'uun akka kanatti haamilee cabsuuni rabbiin birattis nama birattis waa tokkoyyuu bu'aan ni qabu hin jiru. Kana isin jechuun barbaadaa. So kanaaf eenyu akka nyaatu hin beeku lawuzitti kanaa lawuziin kun kanaaf dhufte taarikaawwiin jechi isin jechuu barbaadeetanii. Sini galeeraa garuu warri Alexii fi intiriin immoo maayikii baay'ee wayii Alexii maayikii kana na gaafatee naan hin dideen gaafa waggaa 3 furdura maayikii reefa gartaa naan jedhan. Kanaaf maayikii kana beekaa muudii corrobnoo kananiin qabaan siniin jedheera eheen haalleen biyyaachuu eheen haalleen kananiin qabaa fedhu kaminni masakkaat bichaa nu ka wallaahi kan biraas niin qaba ka waggaa 10 meeqa dura fayyadamaa ture kun akka jirutti teknooloojiya namuudiidha sin jechuu barbaadetanii.